Ashama daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha Reedii Adam Tube egaan qophii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kootiin namoonni YouTube channel kiyyaa faarii taatan subscribe gochuu hin irraanfatina. Egaan taatee har'aa Beirut keessatti adeemsifame hundi keessanuu miidiyaa irratti argitan jedha. Beirut biyya Rabbi abaareedha. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Biyya san keessatti lammiileen keenya rakkoo guddaa keessa jira. Lammiileen keenya rakkatanii jiranii akkasumas immoo biyyattiinis nageenya dhuma ofii isiitti fuuyyu rakkina cimaa keessa galtee jirti jechuudha. Ana of qolcha. So wanta irra taa'amee fi wantoota achi keessatti ijoollee keenya miidhaa irra ga'ee irraa dubbachuu barbaada. Hundi keessanuu gurranaaf ergistanii yaada kana immoo sheer walii gootanii rakkoo keessaa akka isaan baastan abdii isiniif qaba. Egaan maaltu ta'ame guyyaa har'aa akkuma beekamu marsaa sadaffaadhaaf isa lammaffaa taree marsaa sadaffaadhaaf ammas balaa ibiddaa hamaatu Beirut keessatti ga'e. Balaa ibiddaa siyaasatti wal qabate gamoo beekamaa kaampaanii guddaa biyya sanii irratti balaan dhaqqabeen qabeenyi guddaan qisaasa'ee jira. Akkasumas immoo namoonni naannoo sanirraa buqqa'anillee hedduutu jira. Naannoo sanitti illee immoo akka lammiileen biyyoota hedduu jiranitu dubbatama. Amma isaa miti nuti dubbannee jirra waa'ee balaa biyya isaanii har'aa miti gaafa gizee dhibbaa ol dubbadhee jira. Biyya san keessa baafadhaa jedhe namoonni gariin kan barbaadeen baafate kan barbaadneen jira. Garuu immoo kan hin mijatiniif illee jira. Ijoollee mana madaam keessatti ba'uun itti mijatuu dhabe baay'eetu jira. Rakkoo guddaa nama jiruyyuu ijoollee achi keessa jiran mucattiin takka baay'ee tokko ani maal akka jedhee isinii mun beeku waggaa 2 maallaqa tokko malee dirqamaan akka dalkanii guyyaa isii tumanii hojjechiisaa jiran. Mucattiin sun bor yoo kan iftaan intarvii qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Warri Beirut jirtan rabbii jedhaataniin ani keessan na dubbisaataniin mucattii san rakkoo keessaa baasa. Nama waggaa 2 hojii guutuu sa'a meeqa mulu hojjette maallaqa tokko malee hojjetaa jirtu. Nama achi na baasu dhabee akka itti ba'u wallaalee hin beeku rabbii jedhee na baasinaan jette. So namni achi keessa jirtanii xiqqoo isinitti haalli mijattu rabbiif jedhaataniin na dubbisaa mucattii san rakkoo keessaa baasaa jechuudha. Warri Beirut jirtan immoo dhaamsi kiyya warri Beirut keessa jirtan yaa ummata keenya hin argaa jirtan hanga wanni sun sibira ga'uun eegin ila na biraan ga'uu fagoodhaa mannan hojjedhu gaariidha jettee yaaduu dandeessa. Garuu akkasumatti dubbiin arabaa gowwaadha isiniin jedhe. Arabaa fi gowwaan takka lolli biyya arabaa takka kaanaan hin dhaabatu abadan. Ila ka biyya keenyaa lolli hin jiraame hin dhaabatu. Odoo mootummaan kun bu'e hin dhaabata. Garuu kan biyya arabaa odoo mootummaan birallee dhufee hin dhaabatu. Ittuma fufaa jechuudha. Gamoon gizee 3 dhooyinsi biyya san keessatti ji'a tokko keessatti uumamee jira. Ji'a tokko keessatti yeroo sadaffaa keessa jiran laan kan isa har'aa wajjin miidiyaan addunyaa hundi irraa dubbatutti jira. Liivii dabarsaa turan reefi achirraa hin arge jechuudha. So yaa ummata keenya biyya balaa hangana qabdu kana keessatti ofii hin cinqinaa. Biyyoonni hundi banamteerti. Su'uud Arabiyaan guyyaa torbee kana booda guutuun guutuutti akka banamtu dubbatamee jira. Su'uud Arabiyaan amma akka banamtu ban Dubaay deemaa jenne isinii himne namni gariin qaamaa keessan rakkoo guddaa nama maa hin beeytanii isinillee deemuu odoo fedha qabdan paaspoortiin keessan madaan biratti isin harkaa hafe warri ala jiru. Warri keessa jiru mootu akkaataa itti madaan biraa paaspoortii ofii baafatantu rakkoo ta'e. Amma rakkoo guddaan barkana. Paaspoortii madaan biraa baafachuun rakkoo ta'e. Gaafa imbaasii deemaa jennuun ijoolleen imbaasii hin beeynetu jira. Akkaataa itti imbaasii irraa baafatan nama wallaaleetu jira. Erga kun hin didame dirqamni hin jiru lubbuu kee baraaruudhaaf jecha gara biyya keetii gali jara keenya maal taatan maal jiraachuu hin barbaadani amma gisee akkatti isin rakkatanii boottan kana garaan hin danda'u. Osoo hin rakkatin osoo hin boo'in dura ofirraa baafadha. Biyyi sun akka feetee tasgabbooftellee deebitanii lammii keessan achitti yaaminaan dhaamsi isin dhaamu nama biyyarraa achitti fidina. Biyya keessaa bilbiltanii Beerutiin jirti maal jettanii waan akkasiin dubbatana. Biyyi la Beerutiin jedhi Oomaan hin jedhi Bahreen hin jedhi Libaanos isima tabiraa naannoo san akka jirtuun hin taatu biyyoonni sun hin hundisiitu. Xiqqoo biyyi wayyaa qabdu xiqqoo Suudiintu wayyaa Kuweetiin hanga tokko Kwaatar jara kana Oomaan jedhu haala gaariidha. Garuu biyyi biraa baay'ee bokkistuudha. Biyyoonni biraa baay'ee bokkistuudha. Isiniif hin taatu dhugaa rabbiitti. Kana odoo laaltan
saba keessanis mallaqa jettanii ittiin geessina gabrummaa biyyaa san isin yoo kana ta'e gabrummaa biyyaa san wayya inni dalagadhaaf biyya baate malee hin tumamaaf irreebbafaaf yookaan immootu tola dalagaaf jettee biyyaa hin baatu jechuudha isinii galaa kuni waan hin taanedha biyya ormaa keessa baatee yoo kana taatu oromoon biyya ormaatti walitti taphatti lammiin biyya biraasitti taphataa abaarsa guddaadha kun abaarsa hamma kana hin jedhamneedha kun dhugaa rabbititti maali boo sheemidha bar gaafa oromoorraa nagee argattu arabarraa nagee argattu gaafa arabarraa nagee argattu oromoorraa nagee argattu rakkoo guddaadha biyyi baqa jechuun walumaa galatti rakkinaaf uumamuu jechuudha rakkinumaaf uumamuu amma garuu kabeerutu waanatu baay'ee yaaddoon nuti ta'e maali warra achi jirullee ani akkam akka ta'e yaanni keessan akkam akka ta'e xiqqoo naan galu warri haalli keessan isiniif mijataa ta'e cal'istanii gaafa laaltan nuhuyi warri biyya san hin jirre biyya fagoo kanaa waa'ee isaanii dubbanna maaliif rakkoo keessaa isaan baasuudhaaf dubbanna isin immoo yoo cal'istan xiqqoo sheemii guddaadha dhugaa rabbiitti maal walii yaaddanii akka lammii tokkotti maal wanni qaanyina kana ga'e mee amma paaspoortii imbaasii fa'aa fidduun isinitti ulfaata bilbila isaanii yoo isinii kennu bilbila irraan kaastan ijoollee bilbila irraa kaasaare imbaasii fida imbaasii irraa paaspoortii abafattu paaspoortii biyya feeta irraan baafatan mattaawaqaa qofa qabaannan kasi jalaa bades ta'ee haaraa deemtee imbaasii irraa baafattee ji'a 3 ji'a 2 keessa sii deebi'a jechuudha gaafa san atillee murteeffatta jireenya kee barbaaddu galtaa barbaaddu gara biraa deemtaa barbaaddu akkas goota jechuudha kuni waan hunda keessan irraa eeggamuudha jechuudha yoo hin taane galiitti siyaasa keessa seen yoo barbaadde dalagadoo barbaadde heerume yoo barbaadde fuudhi jechuudha dhugaa rabbititti amma Itoophiyaatti siyaasni Itoophiyaa tokko jabaate iyyuu asumaan yaadadheeyyuu dubbii fidaadhiifama naa godhaatini kaleessa Daawud Ibsaa aangorraa bu'e jechuudha ga'e dubbiin sun akkam hangam takka dhugaadha jaal Daawud Ibsaa aangorraa buusa eenyutu shuumee eenyu buusaan kana dhibe barri yeroo tokko biyyi Itoophiyaa jedhamtu suni dhugumaan biyya abbaa irreetti nama tokko domeni dalagatu osoo ummatatti himin kootu irraa gadi bu'ii ummanni naa bu'ii hin jenneen ummanni naa kor hin jenneen ofumaa shumanii ofumaa shaaruu kuni hojiidhuma mootummaati malee abaawoon kana kooti jedhee yaadu dhaabni tokko biyya tokko hoogganuuf waliigaltee barbaachisaa waliigaltee san gochuu qaban nama tokko jallisanii akkuma loonii keessaa bobbaasuu osoo hin taane kabajaa maluuf yoo aangollee irraa buusan kabajaa godhanii fi kabajaa irraa buusan bar namni tokko rakkoon biyya keenya gaafa aangoo irraa buutu ajaa kee qofa haasaa waan gaarii kennaa isaan akkas miti kabajaa isaa malu yoo akka namaatti dalagee qabaate akka namaatti waan dalageef yaa waati bakka dalaydee jirta uummata Oromoo bira dhaabatte waggaa akkanaa gootee fi jirta galanni kee bilisummaa ta'u ammallee uummata Oromoo hojii akka jirtu abdii qabna kana waan ta'eef ammaaf boqonnaa si barbaachisa bakka bu'ummaadhaan gara biraa nama biraa kaayyatu barbaanna kanaaf boqadhu jedhanii malee gana miidiyaa diinaa gubbaa baanii akkana ta'e nu zarafee qarshii miliyoona meeqa haa zarafu maal diinnu si nyaatu jira maal Tigreen si zaraftee biyya ofiitti hin galle Amaaris si zarafutti hin jirtu maal rakkoo qaba yoo zarafe qabeenya isaas zarafe haa zarafu ani dhugaa rabbititti Daawud Ibsaa maa zarafe hin jedhu doo zarafeeyyuu esh mushkila obboleessa kee nyaachuun aadiidha si fayyada waan ta'eef Oromoof tujjaaroo waan ta'eef garuu inni zarafeetti miti maqaarra kaanii wanni zarafamuu iyyuu hin jiru aslan yoo ta'ellee namni qabsaa'u tokko dafqasaa argatuu qaba kun maqaballee siinatti fakkaata waa'ee siyaasatii miti kun beektanii waa'ee haqaa dubbachuudha ani haqaaf malee dantaa siyaasaa hin qabu ani maaliif nama ta'eetiniin akka namaatti qeerroo tokko malee ani polotikaa kun dhaaba kiyyaa kun dhaaba biraati kun bilisiginnaa kun cimliqinnaa kun aabaa'oo kun waabaa'oo kun paabaa'oo adoonkeer irraan kaadha waan akkasii ani duraan dadhabee waan akkana iyyaan gaafa duraan iyyuu sanuu iyyuu gaafa feesbuuk irratti iyyuu tokko iyyuu takkaan dhaaba kamuu deeggareen beeku dhaabaa miti ka deeggaramuu qabu hojii gaarii abbaa fedhee yaa ta'u mootummas ta'e warra dhaabaa yoo ta'e hojiin isaanii bareedaa yoo ta'e deeggarta hojii isaanii badaa yoo ta'e hin qeexa nama mootummaa kana hojii isaa badaa qeequtti jira gisee tokko sirrii miti akka nama tokkotti jechuu namummaadhaaf waan biraa waan hin jirre fuudhee irraan kaa'u ummata akkasumas immoo dhaabboleen gaafa waan gaarii hojjetanii faarsita waafa isaa waan badaa hojjetan hin qeexa kuni akka namaatti yaaduu jedhama malee arraba yookaan wal xiqqeessuu miti jechuudha so
Ani waa'ee siyaasatiif miti ajandaan kiyya dubbitu ofii asiin nagahee waan na dhaggeeffataniif waan hojii turtaniif galatooma arreedii Adam Tube namoonni YouTube channel kiyya faariyaa taatan subscribe gochuudhaan qophii kiyya yeroo hunda akka hordoftan abdii qaba. Fayyaanaa ta'a isin jaaladha ijoollee Oromoo.